Waan fita deebar nagee deemu jirta. Haasaa isaanii irratti gammachuu mul'ata. Abbaa kiyyatti illee bilbiltee jirta. Akkuma isin walii galtan feena akkuma Fatiyaan haadhi ijoolleedha haadhi ilmaanii haadhi Oromoodha manatti nu galtu feena. Buleessa kiyya bahar Fatiyaan manatti siif akka sii galtu hin aarsin. Awwa guyyaan sadeen kun odoo mana kana keessa teessee amata yaa'ina gooteerra hoyyanii obsaa hoottu arkeetiin jira. Jechuun nama takkittiin kumaati. Abbaa kiyya qofa otoo ta'e nama hedduutu kan galii ilmaan kee keessa Fatiyaa galii ati garaa jabaattee akkamitti ilmaan kee keessa alatti galtaa hojjettee. Rakkinas agarteerta. Abbaan naguma mana ta'a malee ijoollee tana waa gochuu hin danda'u. Ijoolleen tun agartee akka haadha ta'uuf hin dandeessu. Nagee ta'e hoomee qixaaxame harkee waan ati taa'u jirtuunis harkee tanuma harkuuf kutteemi. Rabbi nagaa maatii si walakkaa teessee viidiyoo waraabdee akka nu ergitu abdii irraa qaba. Rabbiin inshaallah nama san isii haa godhu. Shakka martuun yuubee yuubarraa mammarii mootiin ni nu dabra. Shakka martuun yuubee yuubarraa dhangalaasii taphadduu narraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota kiyya shama harka fuunee hundi keessanuu bakka jirtan maratti jaalalaa fi kabajaan kiyya isin biraa jiraatu isin jechaati. Gammachuu ajaa'ibaa kanaan dhufee maali gammachuun kan kee jechuun keessan hin oolamu. Gammachuun kiyya obboleessi keenya Bahar Tuubii fi Fatiyaa obboleettii teenya Fatiyaa Tuub walii galan fakkaataa walii galaa jiran fakkaataa sanirraa gammachuun dhagahamee isin qooduudhaan dhufe maali gammachuun isin dhagahame jechuun keessan isin oolu isinis argaa jirtanii walii galaa jiranitti fakkaataa maalii fi Bahar michooti dawwalsiiseetiin agartee akkasitti dubbiseetii ture. Isinis eega sanillee walii dawwalanii wajjin haasaanii haasaa isaanii irratti gammachuu mul'ata. Haasaa isaanii irratti waliigaltee isaanii mul'ata jechuudha. Waliigalteen isaanii ni mul'ata. Rabbiin waliif haa gashuu ani amma gaa waan biraa gammachuu isaanii Rabbiin akkasuma akkuma waliigalan kana Rabbiin bakka isaan haa ga'u jechuun ni barbaada. Gammachuu keessan isin gammannee jirra yoo isin Rabbii wal isin haa gashuu isin gammannee jirra waliigala. Akkuma isin walii galtan feena akkuma Fatiyaan haadhi ijoolleedha haadhi ilmaanii haadhi Oromoodha manatti nu galtu feena. Akka ganda namaarra nu jalaa deemtu feenu akka ala keessa nu jalaa deemtu feenu jechuudha. Ijoollee ishii gattee qalbii cabdee ala teessu hin feenu. Mana isiitti nu haa galtu akka isin mana isiitti nu galtu feena. Kanuma gammachuun keenya isinis jecha abbaa isiillee dhageessee qaalii abbaa isiillee dhageessee qaalii daawwattoota isiillee dhageessee nu kabajdee mana galuu isiitiidhaaf illee gaa yoo galuu baattillee nin gala jechuu sunu inuma galti jechuudha. Maaliif inshaallah gara manaa gara galtee jirti fuulli ishii gara manaa gara galee jira nu tasgabbooftee jirti aara buufattee jirti fakkaata baga gammaddee jennaani baga gammaddanii daawwattoota keenya keessaa daawwattoota keenya daawwattoota isaaniidha hordoftoota isaanii baga gammaddanii jechuun ni barbaada. Maaliif waliigalteen isaanii kun baay'ee nu hundaa gammachiisaa jechuudha. Nu hunduu irraa gammanna yoo isaan walii galanii isinis manatti deebite hunduu irraa gammanna. Ammoo asumaan dhaamsa ani obboleessa kiyya Bahariif dhaamu obboleessa kiyya Bahar Fatiyaan manatti siif akka sii galtu hin aarsin hanjamaatti hin godhin maqaa intaloo tana ilillii tanaatiin maqaa intaloo mukaalafaat isin yedduu seente tanaatiin Fatiyaa waraaniin Fatiyaan tuttuqin Fatiyaa ittiin hanjamin. Fatiyaa jechuun jaartii tantee qofaa miti haadha ilmaan Oromoo hundaati. Siif jaartiidha malee nuyiif haadha Oromoo hundaati. Bakka haadhaa kan namaa bu'u hin jiru beeki. Bakka haadhaa kan namaa bu'u hin jiru. Garuu Fatiyaan haadha ilmaan Oromoo hundaati jedheetiin yaada. Maaliif Fatiyaa jechuun nama tokkoo miti. Fatiyaa jechuun nama takkittiin kumaati. Fatiyaa hin tuqin yaa Bahar. Yaa Bahar argeen jireettee agartee jirtas rakkinas agarteerta. Abbaan naguma mana ta'a malee ijoollee tana waa gochuu hin danda'u. Ijoolleen tun agartee akka haadha ta'uuf hin dandeessu. Sigalee jaartii tan ta'e ilillii fuutee jirta fuuteemi bakka biraa kireessiif Fatiyaa si dhawarre manatti ittiin gashin mana biraa kireessitees kireessi. Fatiyaan duraanuu nama agartee si fuusisu malee nama si diddu siimne ammoo bakka manatti ijoolleetti gashuu kanaa fi Fatiyaa deequu kana hin toshine dhugaa wal himuu taate. Bakka kana Fatiyaa hin tuqin ittiin hanjamiin Fatiyaatti harakaatan godhin
fatiyaa eeggadhu fatiyaa kabaji yoo fatiyaa kabajde jaartii lammaffaallee bushachuu dandeessa yoo fatiyaa jaalatte jaartii lammaffaallee bushachuu dandeessa yoo fatiyaa kabajde waan hunda godhachuu dandeessaati yoo fatiyaan kabajin garuu waan takka waan si ta'u tokko hin jiru dhugaa sitti himaa yoo fatiyaa kabajde jaartii takkaa lamaan fuudhuu hin dandeessa yoo fatiyaa jaalatte fatiyaa kabajde waan hundaa godhachuu dandeessa kanaafuu hajoollee tantee sana laalii daawwattoota Oromoo kana kan agartee isin kadhachaa jiru kana laalii fatiyaa hin tuttuqinii ittiin hanjaminii fatiyaa kabajii mana sitti haa galtu kanaafuu ani kanuma siidhaama obboleessa kiyya Bahar ni beekta osoo beektuun balleessin osoo beektuun balleessin qaalii daawwattoota keenyaallee dhagahi qaalii hordoftoota keenyaallee dhagahi kanaafuu obboleessa kiyya Bahar fatiyaa irraa gattaa'ii nagaan manatti si hagashu rabbiin manatti si hagashu inshallah viidiyoo ishiin lammata manatti si waraaba jettee qaala waadaa nu galtee jirti san eegaa jirra rabbiin manatti si deebiseetiin nu agarsiisu rabbii nagaa maatii si walakkaa teessisee rabbii nu agarsiisu rabbii nagaa maatii si walakkaa teessee viidiyoo waraabdee akka nu ergitu abdii irraa qaba rabbiin inshallah nama san isii haa godhu atis immoo nama agartee ishii wajjin gammachuudhaan mana keessanitti waliin viidiyoo waraabdanii nu ergitan rabbi isin haa godhu maatii keessanii fi Baharii fi fatiyaa jechuudha hunda keessan ijoollee keessan wajjin nama viidiyoo waraabee daawwattoota keenyaaf gallakkisee alhamdulillah jennee gammanu rabbi nu haa godhu rabbi isinis haa godhu jechuudha nutis isin eegaarra abdiin isin eegaarra inshallah rabbiin waliif isin haa gashu rabbi dammadaamoo walitti isin haa godhu rabbi wajjin umrii isin haa dheeressu rabbii wajjin ooshee isin haa bushu rabbiin waan isin deequ rabbi isin irra haa qabu waan isin kaallafa waan isin deeqaa rabbi isin irra haa qabu kanuma isin jechuu barbaade obboleetti xiyyeeffatee atillee tasgabbaa'ii mana keetitti galii ijoolleen keetitti galii inshallah viidiyoo qaalii waadaa nu galte san nu waraabii nu gadhiisii kanuma isin jechuu barbaade assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh nagaan naa tura inshallah si eegaa jirra nagaan kottu